Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoon. Ameen. Sinkisaara ji'a Fulbaanaa Fulbaana 19. Guyyaa kanatti yaaddannoo boolla keessaa ba'uu qulqulluu Gorgoriyoos hangafa Phaaphaasii Armaniyaa isa osoo dhiiga isaa hin lolaasiin wareegameetu raawwate. Innis bara mooticha Dirxaadis keessa ofuma isaatiin garbicha of taasisee biyya Armeniyaa keessa jiraata ture. Mootiin kunis nama Waaqayyootti namanne waan tureef osoo waaqolii isaatiif ixaana aarsuuf gara mana waaqa tolfamaatti ol seenuu qulqulluu Qorqoriyoosin waamee akka inni waaqolii isaatiif ixaana aarsu ajaje. Qulqulluun kun garuu ajaja mootichaa dhaga'uu didee. Mootichis baay'ee isa gidirsee abbaayis isa gubee. Kana booda boolla gadi fagoo tokko keessa buusee achi keessas waggaa 15 jiraate. Galma mootichaa bira kan jiraattu jaartii tokkotu ture. Isheenis yeroo hundumaa biddeen tolchiitii boolla qulqulluu Gorgoriyoos keessa jiru keessatti gati kan jedhu mul'ata argite. Dubartiin kunis biddeen tolchitee achi keessatti gataa waggaa 15 jiraatte. Ji'ootuma sana keessa mootiin Dirxaadis kun dubartootaa fi qulqulleetti Arseemaa ajjeesee foon isaanis gaara irratti gatame. Seexanni mooticha Dirxaadis irra taa'ee Waaqayyoos bifa uumamaa isaa jijjiiree booyyee isa fakkeesse. Akkasuma namoota mana mootummaa baay'ee irras seexanniin taa'ee mana mootummaa isaattis dhiphinnii fi gaddi cimaan ni ta'e. Obboleettiin mootichaa garuu halkan abjuu isheetiin Gorgoriyoosiin yoo boolla keessaa baaftan malee hin fayyitan nama isheedhaan jedhu argite firoota isheetti simte. Isaanis deemanii qulqulluu Gorgoriyoosiin boolla keessaa baasanii innis foon dubqeerrotaa qulqullootaan kafanee iddoo gaarii kaa'e. Kana booda mootichaa fi maatii isaa hundumaa ni fayyise. Seenaan isaas guyyaa boqonnaa isaa mudde 15 irratti barraa'eera. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Nunis kadhannaa isaatiin nu haa fayyisu. Sugni isaas nurra haa bulu bara baraan. Ameen. Guyyaan kunis dabalataan guyyaa yaaddannoo kabajamaa ayyaana fannooti. Yeroon argametti guyyaa 3 ayyaana guddaa godhanii waan turaniifi guddaadhaan ayyaana yaaddannoo isaa gochuu qabna. Harka diina keenyaa seexanarraa fayyinni keenya isaan waan nuuf ta'eef. Fannoo isaatiin kan nu fayyise Waaqa keenya Gooftaa keenya Iyyesuus Kiristoosiif galanni haa ta'u. Hunduma keenya amantii duuka bu'ootaa kan taate ijoollee tokkootti mana kiristaanaa dhiphina inni nuuf jedhee fudhatetti warra amannuu fi warra yaaddannuuf kabajaa fi jaalalaan gara ofii isaatti nu haa dhiyeessu bara baraan. Ameen. Guyyaan kun bara hangafa Phaaphaasii Abbaa Biniyaamiin keessa kan boqote guyyaa yaaddannoo kabajamaa Qiirqos isa jireenya kawaalaa jiraateeti. Namni qulqulluun kunis mootii gantichaa Maarqiyaan jala yeroo baqatetti gaara ol ka'aa tokko irra kophaa isaa taa'e. Achi keessas bineensotatu jiraata ture. Innis waan nyaatu waan dhugu ajajeef. Haala kanaan osoo homaa hin hojjetiin waggaa 10 jiraate. Seexanni abaaramaan garuu qabsuura isaatti inaafee qormaata gosa adda addaatiin isa qoruu jalqabe. Isa sodaachisuudhaaf tajaajila gurraacha fakkaatee yeroo inni gara isaa dhaqu ni jira. Dabalataanis loltoonni fardeeniin dhaqanii qabanii isa hidhu. Qacceedhaan reebanii miila isaatiin hidhanii ni harkisu. Seexana ta'uu isaanii baree yeroo inni isaan irratti mallattoo fannootiin mallatteessu ni baqatu. Guyyaa tokko halkaniin osoo inni sagadaa jiruu bofa fakkaatee morma isaatti marame. Fuula isaatti hafuura baafachuu fedhe. Yeroo sanatti gargaarsa waaqa isaa ni kadhate. Waaqayyoos ergamaa isaa ergeefii isa fayyise. Yeroon boqochuu isaa yommuu dhiyaatuttis gara hangafa Phaaphaasii Abbaa Biniyaamiin deemee hojii isaa hundumaa itti hime. Kana booda bakka isaatti deebi'ee hangafni Phaaphaasotaa kafana isaa akka qopheessanii fi episkooposota 3 gara isaatti erge. Yeroo bakka isaa ga'anittis dhukkubsatee arganii. Yeroo foonii fi lubbuu isaa adda baatuttis kabaja dubbachuuf hin danda'amne arganii. Bakkuma jireenya isaattis isa awwaalan. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Nunis kadhannaa isaatiin nu haa fayyisu
sugni isaa nu wajjin haa ta'u bara baraan. Ameen. Guyyaan kun guyyaa yaaddannoo boqochuu kabajamtuu mucayyoo mooticha Itoophiyaa Naa'od kan taate Roomnee Warqii kan jedhamtuuti. Isheenis soomaa fi kadhannaa kan jaallattu, hiyyeessotaa fi rakkattoota kan gargaartu turte. Waaqayyo kadhannaa isheetiin nu haa fayyisu bara baraan. Ameen.